Nagaaniif araarri Waaqayyoodhaa lafaaf biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Eebba keenya yookaan madda eebba keenya isa fudhatame haa deebisu. Mata duree jedhuun isinitti dubbadha. Yookaan gatii keenya isa fudhatame haa deebisu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa har'a Waaqayyoo sagantaa kanarratti karaa kanaan nutti haasa'uu barbaadeera, nutti dubbachuu barbaadeera. Waaqayyo isa nutti dubbachuu barbaade, isa nu gorsuu barbaadeef galanni guddaan haa ta'u jecha mee hundumti keessa sagalee Waaqayyo akka nutti dubbatuuf haa kadhannu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Jiraataaf kabajamaa isa taate alfaaf omeegaa Waaqayyo Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu galanni guddaan siif haa ta'u. Kunoo dura keetti walitti qabamneerra. Maqaa tokkicha ilma kee Yesus Kiristoositiin dubbii keessa jiraatadhaan nutti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Sagaleen kun nu bira hin darbin. Yoo dubbiin kee dubbatamu dhaga'uu akka dandeenyu nu gargaari. Ati hin dubbatta. Baroota keessatti callistee hin beektu. Ati yeroo hundumaa hima dubbatta. Yaa Waaqayyo nutu si dhaga'uu dide. Amma yaa Waaqayyo isin kadhadha. Aniif obboloonni koo yaa Waaqayyo gooftaa gurra keenya bannee qalbii keenya bannee si dhaggeeffachuu akka dandeenyu nu gargaari. Akka nuti sin dhaggeeffanneef kan nuun mormu. Akka nuti sin dhaggeeffanneef inni kiyyoo kaa'u macci hafuura dukkanaa saatii kanaa jalqabee daqiiqaa kanaa jalqabee hojiin isaa kan diigame haa ta'u. Tokkoon namootaa amma sagalee kana dhagaa jiran irraa diigeera kan diigame haa ta'u. Rukuteera kan rukutame haa ta'u. Diigeera maqaa Yesus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Bara isaan irraa jireenya isaan irraa deemsa isaan irraa maqaa Yesus Kiristoositiin kan rukutame haa ta'u. Rukuteera maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Rukuteera maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Diigeera maqaa Yesuusiin haa diigamu. Karoora isaan irraa, bara isaan irraa, deemsa isaan irraa, jireenya isaan irraa diigeera maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Diigeera maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Diigeera maqaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Sagaleen kee humnaan nutti haa dubbatamu. Sagaleen kee humnaan nutti haa haasa'u. Sagaleen kee gara keenya haa dhufu. Hidhaan keenya itti haa hiikkatu. Gaafiin keenya deebiitti haa argatu. Waaqayyo nu gargaari. Waan nu gargaartuuf ulfaadhu. Maqaa tokkicha ilma kee Yesus Kiristoos isa ittiin nu jaalatteetiin. Ameen. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Egaa ergaan irra qabadhee gara keessan dhufee ergaa baay'ee cimaa fi bareedaa ta'edha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumaayyuu bareedaadha, cimaadhas. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo hundumaa nutti dubbachuu barbaada Waaqayyoo. Yeroo hundumaa nutti haasa'uu barbaada. Egaa kutaarra Waaqayyoo irraa nutti haasa'uu barbaade Maatiyos 10 lakkoofsa 40 fi 41-42. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maariqoos 9:41 irraas sagalichiin jira. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Garuu ani Maatiyos irraa isinitti dubbadha. Maatiyos 10:40-41 akkasumas 42. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kutichi gatii namoonni argatan jedheetee gala. Gatii namoonni argatan jedheetee gala. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gatii namoonni argachuudhaaf malan akka namoonni hin arganneef immoo taasifameera waan ta'eef kanaaf gatii keenya isa fudhatame. Gatii keenya isa fudhatame haa deebisnu mata duree jedhuuni gara keessan dhufeera jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa arfan kana keessatti gatii keenya yookaan immoo eebba keenya isa fudhatame kan jedhamu afur kaa'een jira. Maatiyos 10:40 fi 41-42 irratti jechuudha. 40-42tti waan afur walii wajjin ni ilaalla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Kanaaf nu jalaa fudhatameera. Isa nu jalaa fudhatame immoo akkamitti haa deebisnu? Isa nu jalaa fudhatame akkamitti haa deebisnu? Maatiyos 10:41-42 nu jalaa fudhatameera. Akkamitti haa deebisnu?
akkamitti deebisuu qabna yaada jedhu irratti kan walii wajjiniin ilaallu jechuudha. Yeroo baay'ee sagantaa konfiraansii irratti namni yommuu argamu, sagantaa adda addaa irratti namni yeroo argamu wanta addaa barbaada. Wanti addaan jiru obboleessa koo obboleettii koo. Sagalee Waaqayyoo kanarra kan caalu wanti addaan jiru. Dubbii Waaqayyoo kanarra kan caalu wanti addaan jiru. Dubbiin Waaqayyoo kun jiraatadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Si jiraachisa. Jireenya kee irratti waan hojjetu qaba. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti hundisaa sagalee Waaqayyoo keessa waan jiruuf. Eebbi sagalee Waaqayyoo keessa jira. Abaarsi sagalee Waaqayyoo keessa jira. Tolli sagalee Waaqayyoo keessa jira. Rakkinni sagalee Waaqayyoo keessa jira. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa sagalee Waaqayyoo keessa jiru kana akkamitti hirmaachuu dandeenya? Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akkamitti hirmaachuu dandeenya? Akkamitti itti fayyadamuu dandeenya? Akkamitti itti buluu dandeenya? Kan jedhu sana sirriitti ilaaluun baay'ee tokko barbaachisaadha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Maatiyos 10:41-42 ergaa cimaa dubbata. Ergaa kana dhiiksee sirriitti isinitti haasa'uun barbaada. Dhiiksee isinitti haasa'uu barbaada. Wanti ani jechuudhaaf barbaade kutaa kana keessatti waan afuriidha. Arfan sana sirriitti ilaalla. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee kutichaa dubbisu. Yesuus namni isin simu ana simuusaati. Namni ana simuusi isa ana erga simuusaati. Namni raajii tokko raajii ta'uu isaatiif simee gatii raajii tokko hin argata. Namni nama qajeelaa tokko qajeelaa ta'uu isaatiif simeesi gatii nama qajeelaa tokko hin argata. Dhuguma isinitti hima. Eenyullee isaan xixinnayyoo kana keessaa isa tokkoof waan inni bartuu koo ta'eef bishaan qabbanaa'uu illee tokko yookaan baay'aa takkitti jechuudha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokko illee yoo kenne gatii isaa hin dhabu jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kutaa kana keessatti dubbateera. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kutaa kana keessatti waan afur jajjabaatu jira. Waan arfan kana irratti xiyyeeffannoo kennee kanan laalu ta'a. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kana irratti gaafa laallu, ergaa kana gaafa laallu, nu jalaa fudhatamuu isaa gaafa san barra jechuudha. Eebbi keenya fudhatamuu isaa gaafa san barra. Gatiin keenya fudhatamuu isaa gaafa san barra jechuudha. Maal jedhe Yesuus? Gatii namoonni argatan irratti xiyyeeffannoo kenne, eebba namoonni argatan irratti xiyyeeffannoo kenne, badhaasa namoonni argatan irratti xiyyeeffannoo kenne, karaan ittiin badhaasni argamu immoo kaa'e. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Badhaasni karaan ittiin argamuu danda'u, eebbichi karaan inni ittiin argamuu danda'u, gatichi karaan inni ittiin argamuu danda'u gooftaan Iyyasuus Kiristoos karaa kaa'e. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Karaa ittiin gatiin argamuu danda'u, karaa ittiin eebbi argamuu danda'u Waaqayyo abbaan keenya gooftaan Iyyasuus Kiristoos karaa nuuf kaa'eera. Yeroo baay'ee eebbifamuudhaaf namni hin yaadne hin jiru. Addunyaa kanarratti namni hin eebbifamuu hin barbaanne hin jiru. Namni gatii argachuu hin barbaanne hin jiru. Hojjetee dadhabbii isaa booddee namni gatii argachuu hin barbaanne hin jiru. Gatii dadhabbii isaa hundumtuu argachuu barbaada. Waan itti dadhabe sana argachuu barbaada. Waan hojjete sana fudhachuu barbaada. Namni dadhabee gatii hin fedhu jedhu hin jiru. Namni hojjetee ani gatii hin fedhu jedhu hin jiru. Namni hojjetee ani eebba hin fedhu jedhu hin jiru. Namni hojjetee ani gatii hojii kootii kana hin barbaadu. Hin fudhadhu namni jedhu hin jiru. Sababbiin isaa wanti inni hojjeteef argachuudhaaf waan ta'eef. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maddi argannaa keenyaa immoo maddi gatii keenyaa, maddi eebba keenyaa yommuu nu jalaa qabamaa jiru immoo argaa dhagahaa oolla. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee akkamitti maddi eebba keenyaa nu jalaa fudhatame? Yookaan gatiin keenya akkamitti nu jalaa fudhatame? Eenyutus immoo gatii keenya fudhate? Gatiin keenya fudhatamuu erga barree immoo eenyutu gatii kana fudhate kan jedhus immoo hin ilaalla. Gatii kana eenyutu fudhate? Laal, kan si jalaa fudhate, si jalaa fudhatamuu yoo baratte, abbaa si jalaa fudhate san barbaaddachuudhaatti, bakkatti si jalaa fudhatame barbaaddachuudhaan.
lafa inni itti silaa fudhatametti barbaadachuu deema. Maaliif? Deeffachuudhaaf qabeenya keeti malee. Meeshaan tokko mana keessan keessaa gaafa badu, meeshaa mana keessan keessaa badu sana argachuudhaaf namni hin barbaanne jiru. Namni hin barbaanne jiru. Macaafa qulqulluu keenya keessatti dubartiin meetii gattee meetii sana qodaa hunduma garagalchitee hin barbaanne jiraaree jedhe. Eeyyeen hin jiru. Maalidha? Kan bade meetiidha waan ta'e. Inni kun garuu meetirra siin caala. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadhatu. Inni kun garuu meetirra hin caala. Inni anarra isinitti haasa'aa jiru kun meetirra waan caaludha. Warqiirra waan caaludha. Qabeenya argannurra waan caaludha. Mana qabnu, birrii qabnu, maallaqa qabnurra kan caaludha. Biyya qabnurra kan caaludha. Waan caalu sitti muudhaaf jira. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadhatu. Ameen ameen. Sagantaa kanarratti Waaqayyoorra waan caalu sitti haasa'uu barbaada. Eebba caalu sitti himuu barbaada. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadhatu. Waan guddaa ta'e, waan caalu wayii Waaqayyoo sitti haasa'uu barbaada. Eeyyani kutaa kana akka kanatti lallabamtanii dhabuu dandeessu kanaan dura. Kutaa kana akka kanaan duratti dubbistaniillee akka kanatti hubattanii dhabuu dandeessu. Eeyyan namni akkaataan inni itti hubatu garagara waan ta'eef. Kutaa kana hin dubbisne jechuun danda'u. Nama baay'eetu taqqasa kutaa kana. Namni baay'een kutaa kana keessaa fuudhee macaafa kutaa kana luqqisii keessaa fuudhee hin dubbata. Yeroo namni baay'een dubbatu nan dhagaa. Garuu akka ta'utti miti. Akka ta'utti kutichi hin fudhatamne. Akka ta'utti kutichi dhaggeeffatamaa hin jiru. Akka ta'utti kutichi namoota keessa hin jiru. Kutaan kun yeroo baay'ee hin dhaga'ama. Namni hin haasa'ama. Waldaa keessatti yeroo hunda hin dubbatama. Miti garuu akkaataan isaa akka ta'utti dhaggeeffatamee hin jiru. Caafanni qulqullaa'aan wanta inni jechuudhaaf malee irratti gaafa jechisifne innumtu mataan isaa cubbuudha. Kanaaf har'a kana sirriitti dhiiqsinee walii wajjin ilaalla. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu. Kutaawwan sadan kana 40, 41, 42 sirriitti dhiiqsinee ilaalla. 41 maal jedha? Namni isin simu ana simuu isaati. Namni ana simus isaan erge simuu isaati. Jedhe gooftaan Iyyasuus Kiristoos. Walii keenya akka siman Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu. Ameen ameen ameen. Kutaa kana keessatti inni jalqabaa namni isin simu. Eenyurratti? Namaaf nama gidduudha kun. Namaaf nama gidduudha. Lammaffaa irratti immoo maal jedhe? Isin kan simu ana simuu isaatiin. Jalqaba yoo si simate, jalqaba yoo si fudhate, jalqaba yoo kan si fudhatu ta'e ana fudhachuu danda'a. Dursa ana fudhachuun dura si fudhachuu qaba. Jedhee gooftaan Iyyasuus Kiristoos kan inni dubbate. Kuni maal agarsiisa? Walitti dhufeenya kan keenya haasa'a. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu. Jalqaba irratti walitti dhufeenya amantootaa fi amantoota gidduu jiru. Amantoonni lamaan kan Kiristoos ta'uu isaanii duwwaadhaaf yoo kan wal simatan ta'e, ijoollee Waaqayyoo ta'uu isaanii duwwaadhaaf kan wal simatan yoo ta'e, ijoollee Kiristoos ta'uu isaanii irraa kan ka'e kan wal simatan yoo ta'e, mucaa Waaqayyoo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kan wal simatan yoo ta'e, wal simannaan isaanii sun gara Waaqayyoo simachuutti isaan fida. Har'a manaaf amanaa wal simachaa jirraa jennee gaafa laallu wal balfaa oola. Wal lolaa oola. Wal irratti ka'aa oola. Maqaa walii balleessaa oola. Malee wal simachaa hin jiru. Walii kee simachaa hin jirtu taanaan gooftaa simachaa hin jirtu jechuudha. Lammaffaa irratti kanaasa waa'ee warra hin amanini yookaan immoo warri gooftaan beekne kan nu simatanidha. Inni lammaffaa irratti. Sun lammaffaa irratti ilaalla. Sun lammaffaa. Inni jalqabaa kutaa kana keessatti 40 irratti kan kaa'e isin kan simona sima namni jedhe namni addan baafne amanaa fi kan hin amanne hin jenne nama jedhee kaa'eera. Namni isin simona simuu isaatiin jalqaba kan si fudhatu ana fudhachuu isaati. Sababbiin isaa ati hojii harka Waaqayyooti. Ati fakkaattii Waaqayyooti. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu. Bifa Waaqayyoo qabattee lafa kanarra jirta. Si kan hin simanne Waaqayyoon hin simatu. Si kan hin fudhanne Waaqayyoon hin fudhatu. Si waliin kan waliin galle Waaqayyoo wajjin waliin galu. Obboleessa keessa si bira jiru. Obboleessa keessa si faana jiru. Amanaa akka keetii kan hin simanne Waaqayyoon nan simadha yoo jette ati sobaadha. Kanaaf inni jalqabaa kutaa kana keessatti kan Kiristoos dubbate lakkoofsa 40 irratti maal jedhee?
namni Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isin simu ana simaa. Bakka namni nama tokko yoo simate eenyuun simachuusaati? Kiristoos Yesuusin simachuusaati. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Amantoonni waliin simatan yoo ta'e, waliigalteen qaban yoo ta'e, tokkummaan qaban yoo ta'e, walitti dhufeenyaan qaban yoo ta'e, Kiristoosin hin qaban jechuudha. Wali fudhataan jiran yoo ta'e Kiristoosin fudhachuu hin dandeessu. Walii keenya jidduutti nagaa kan hin qabaanne Waaqayyo wajjin nagaan qabadhattee yaadin. Amanaaf amanaan wal gidduutti tokkummaan qaban yoo ta'e Waaqayyo wajjin tokkummaa qabaachuun gonkumaa hin danda'amu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Yoo wal simattan na simachuu keessanii. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Wal simachuun amantoota gidduu jiraachuu qaba. Wal fudhachuun amantoota gidduu jiraachuu qaba. Walii galuun amantoota gidduu jiraachuu qaba. Walitti dhufeenyi cimaa gochuun amantoota gidduutti argamuu qaba. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kanaaf wal simanne Kiristoosin simachuu keenya. Haleluuyaa. Qabxiin jalqabaa walii keenya akka simannuufidha. Inni biraa isa namoonni alaa nu simatanidha. Sun kan namoota alaati waan ta'eef isin hin fayyadu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sana akkaataan isaa asirratti isinitti himu. Yeroo kootti fayyadamuudhaaf. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Itti aanee lammaffaa irratti maal jedhe? 41. Namni raajii tokko raajii ta'uu isaatiif simate gatii raajii sanaa hin argata. Jedha. Eshi. Inni gara walii eenyudha? Namni nama tokko simate ana simachuu isaati jedhe. Walii keenya jidduutti yoo wal simannu ta'e Kiristoosin simachuu keenya. Har'a isa kana qabna. Walii keenya simachuun jira. Jira har'a walii keenya simachuun. Hin jiru. Maalidhaa? Fudhatameera nu jalaa. Eenyu fudhate? Eenyu fudhate? Isa fudhate booda isinitti himu. Walii keenya jidduutti wal simannaan hin jiru. Jaalalli jidduu keenya dhabameera. Jaalalli jidduu keenya dhabameera jechuun Kiristoos jidduu keenya hin jiru jechuudha. Amantoonni waliin fudhatan taanaan Kiristoosin fudhadheera gaafa jedhan sirrii miti. Jalqaba walii keenya fudhachuu. Nu jalaa fudhatameera. Hin jiru amma hin qabnu. Wal simachuu hin qabnu. Wal jaalalli hin jiru. Walii galteen hin jiru. Maaltu fudhate? Maaltu fudhate? Maaltu fudhatettee yaaddate obboleessa ko? Ati yoo maaltu fudhatettee yaadda obbolettii ko? Waan fudhate booddee ilaalla. Ishee. Ni lammataa raajii tokko akka raajii tokko ta'uutu namni raajii tokko raajii koo ta'uusaa namni simate gatii raajii sanaa argata. Ishee. Inni itti aanu immoo tajaajiltoota akka simannuudha jechuudha. Raajii yaa jedhee kaa'u kutaa kana keessatti malee maalidhaa? Hojjetaadha. Hojjetaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojjetaadha. Kutaa kana keessatti raajii jedhee haa kaa'u malee maali jechuusaati? Hojjetaa jechuusaati. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hojjetaadha. 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 Lakkoofsa 41 irratti jechuudha. Namni raajii tokko raajii ta'uu isaatiif simee gatii raajii sanaa hin argatan. Har'a gatii raajotaa hin argannaa? Hin argannu. Maaliif? Raajota maqaa isaanii balleessaa oolla waan ta'eef. Anxalaxalaa oolla laal. Arrabsaa oolla. Gadi xiqqeessaa oolla. Hin simannu. Simannaa hin qabnu raajotaaf. Raajotaaf simannaa hin qabu. Raajota dhugaadhaan raajan. Raajota kan Waaqayyoo ta'an. Isa Waaqayyoo ergen simannu. Sobdoota ammaa jala kaachaa oolla. Sobdoota ammaa jala kaachaa oolla. Raajota sobdootaaf amma bitamnu. Raajota sobdootaaf maallaqa keenya amma kenninu. Raajota sobdootaaf uffata keenya baafnee amma kenninu. Raajota sobdootaaf akkaawuntiin keenya duwwaa amma ta'utti amma kenninu. Raajii dhugaadhaaf bishaan qabbanaa'aa takkaan kenninuufi. Hojjetaa Kiristoos isa dhugaadhaaf bishaan kubbaayyaa takkaan kenninuuf maaliif? Inni achi baatee asiin lixxe jedhee waan itti si attaallalee sirraa fuudhu hin qabu waan ta'eef. Sin attaallan kennitu kennitee sin gaafatu.
Singaafatu har'a meeqaa keessantu tajaajilaa gidduu keessan jiru meeqaa keessantu ilaalaa jira. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Tajaajilaa gidduu keessan jiru meeqaa keessantu ilaala. Meeqaa keessantu kabaja kennaaf. Meeqaa keessantu ati tajaajilaa keenya jedheetoo simata. Meeqaa keessantu ati hojjetaa Kiristoosidha jedhee simata. In sobda. Raajota sobdoota isaan fagoo sirraa jiran isa si attaallalan. Ilaagaa akkaawuntiin kee duwwaa ta'utti si saaman in simatta. Isaan wajjiniin oolta. Isaan wajjiniin oduu kee dabarsita. Garuu isa si faana deemee hojjetu. Isa siif kadhatu. Isa si barsiisu. Isa waldaa kee keessa jiru. Bakka hin qabduuf. Maaliif? Sobdootaan lapheen kee hatameera waan ta'eef. Saamtotaan lapheen kee hatameera waan ta'eef. Hatameera lapheen kee waan ta'eef. Warra soba dubbataniin lapheen kee hatameera waan ta'eef. Warra barsiisa sobaatiin bitamaniif lapheen kee hatameera waan ta'eef. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf raajota sobdootaaf iddoo amma qabdan warra dhugaadhaan hojjetaniif garuu bakka hin qabdan. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra dhugaadhaan hojjetaniif bakka hin qabdan. Bakka hin qabdan. Bakka hin qabdan. Kuni maaliif ta'e? Kun maaliif ta'e? Namni raajii tokko raajii ta'uusaa qofaaf simate maal argata? Gatii raajii sana argataa. Gatii raajii sana hin argataa. Har'a gatii raajotaan argachaa jirru maaliif irratti kaa'uulla? Maaltu nu jalaa fudhate ka gatii kana hin arganneef? Gatii raajotaa kana akka nuti hin arganneef maaltu nurraa fudhate? Gatii kana argachaa jirru akka nuti hin arganneef maaltu taasise? Gatiin kun nu jalaa fudhatameera. Akka nuti gatii kana hin arganneef maaltu taasise? Maaltu kiyyoo nuti ta'e? Maaltu nu qabe? Isa sana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kana ilaaluun sirriitti baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Lamaan gara booddeetti hafan boodarra ilaalaa. Isa kan raajii kanarratti kakuu moofaa keessa sinaa fudhadha. Mootota irraan sin fudhadha. Macaafa moototaa. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mootota irraan sin fudhadha. Macaafa moototaa 17:9 baasa. Tokkoffaasa 17:9. Macaafa moototaa 17:9. Torba sagal. ኤልያስ ይላል። ኤልያስ መንደራ ሰርባቲ እንገሙሳ ጀራ ኩትቺ ለኮስ ቶርበራ ካስኔ ሚያላሉ ሰበቢ ቦካን ብያ በዴፍ ጉያ ሙራሳ ቦዴ ለግቺን ጎጌ
laynni Eeliyaas bishaan keessaa dhugu. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara Eeliyaas dhufe, ka'ii gara mandara Sarphaatti isa kutaa biyya Sidoon keessaa dhaqi. Achi haati hiyyeessaa achi jiraattu tokko nyaata akkasiif laattuuf ani siif abboomeera jedheen. Kutaa kana keessatti waa sirraa jogartu. Kana irratti Eeliyaas ka'ee gara mandara Sarphaatti dhaqe. Mandara Sarphaataa erga dhaqee booda keellaa mandarichaa bira yommuu ga'e dubartiin qoraan funaantu tokko hin arge. Inni ishee waame, adaraa bishaan dhugaatii wiillee tokko anaa fidi jedheen. Isheen bishaan isaaf fiduudhaaf dhaqaa utuu jirtu ishee waame, adaraa buddeena cabduu tokko immoo harkatti qabadhuutii koottu jedheen. Isheen immoo deebistee dhugaa Waaqayyoo gooftaa keessa jiraataati. Ani daakuu konyee tokkitti hurroo keessa jirtuu fi dhadhaa ejersaa muraasa cuggee keessaa jirtu malee buddeena tokko illee hin qabu. Kunoo ani gara manaatti galee ishee qodaa keessa jirtus kana tolchee ani mucaan koo akka nyaannuuf qoraan bu'achaan jira. Booddee garuu duuma duwwatu nu eeggata jetteeni. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Booddee garuu maaltu nu eeggata? Duumatu nu eeggata jetteeni. Eeliyaas isheedhaan hin sodaatin, dhaqiitii akkuma jette godhi. Garuu wanta qabdu irraa dura bixxillee xinnoo ishee tolchi anaaf fidi. Kana booddees ofii keetii ilma keetiifis immoo tolchi. Waaqayyo gooftichi Israa'el hamma guyyaani Waaqayyo lafa irratti bokkaa roobsutti daakichi hurroo kee keessaa hin dhabamu, hin dhumu. Dhadhaan ejersaas cuggee kee keessaa hin dhabamu jedheen. Isheenis dhaqxee akkuma Eeliyaas jedhe hin goote. Akkasitti Eeliyaas isheenis warri mana ishee keessas nyaata guyyaa baay'eedhaaf isaan hin ga'u argatan. Waaqayyo karaa Eeliyaas raajichaa akkuma dubbate daakichi hurroo keessaa hin dhumne, dhadhaanis ejersaa cuggee keessaa hin dhumne, hin dhabamne. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Hallelujaa. Egaa kutaa kana keessatti waan sirraa jooyi agartu. Waan sirraa jooyi. Waaqayyo kan si soortu si qopheesseen jira. Kan si soortu si qopheesseen jira. Gara mandara Sidoon yookaan mandara Sarphaa dhaqiitii achitti boqadhu. Asii bishaan hin jiru. Achi bishaantu jira. Bishaan si qopheesseen jira. Nyaata si qopheesseen jira jedhee gaafa inni ergu intaloon inni itti erge yookaan dubartittiin inni itti erge kan sin ajaa'ibu yeroo macarrashaarra jirti, yeroo isa dhumaarra jirti. Yeroo isa dhumaa kana jechuun wanta hundumaayyuu mana keessaa xummurtee carraa isa dhumaarra geessee jirti. Carraan kana booddee ishee eeggatu du'a. Ani mucaan koo qoraan kana guurradhee galee jennaan waan qodaa keessa jirtu dhadhee zayitii jirtus dhadhee daakuu jirtus dhadhee hundumaa fixee nyaannee sana booda du'uutu nu eeggata. Sana booda waan nyaannu waan hin jirreef, biyyattii keessas wanti nyaatamu waan hin jirreef kana booda du'atu nu eeggata jettee dubartiin kun haasofte. Waaqayyo Eeliyaasiin maal jedheeni? Kan si soortu si qopheesseen jira. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u jedheeni. Garuu isheen maali? Kan inni itti dhufe maalidha? Kanumaa manaa hin qabnetti dhufe. Kanumaa manaa hin qabnetti dhufe. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Dubartittiin kun Eeliyaas gaafa isheetti dhufu hin simatte. Gaafa Eeliyaas hin simattu. Eebbi Eeliyaas faana jiru. Gatiin Eeliyaas faana jiru. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubartii irra buufate. Mana dubartiidhaa seene. Mana dubartittiidhaa gaafa seenu mana ishee keessa
daakuunis hin dhabamne, zayitiinis hin dhumne, daakuunis hin dhumne, barakachaatuma deeme. Warshaa zayitaa ta'e manni ishee, warshaa daakuu ta'e manni ishee, bakka itti daakuun oomishamu ta'e, bakka itti zayitiin oomishamu ta'e, maddatu ba'e, kan qican hin dhumne, kan ammaaran hin dhumne, kan nyaatan hin dhumne, maddatu ba'e. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Maddatu ba'e. Maddatu ba'e. Kun maalirraa ka'e? Waa'ee dubartii kanaa gaafa laallu, dubartiin kun homaa farkaan qabdu, garuu nama Waaqayyoo hin simatte, waan inni naaf godhi jettee jedheen hin gooteef. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Naaf godhi inni kan jedheen hin gooteef, bishaan gaafate hin kenniteef, buddeena gaafate hin kenniteef, hin nyaate, hin eebbise, hin eebbifamte. Ishi nuti har'a tajaajiltoota keenya abaaraa jirra moo eebbisaa jirra? Dhaabanni of alaan maddi eebba keenyaa eessatti akka cufame? Maaltu madda eebba keenyaa cufe? Akkamitti cufame? Ofiin ofirratti cufne. Jalqaba irratti maal isin jedhe? Walii keenyan simannu. Itti aanee tajaajiltoota keenyan simannu. Dubartii kana laalaa simachuu isheetirraa eebbi mana ishee seene. Sadaffaa irratti nama qajeelaa. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Nama qajeelaa. Nama qajeelaa simachuu. Maal simachuu isin jedhe? Nama qajeelaa. Nama qajeelaa simachuu. Lakkoofsa 41. Dhuguma isinitti hima. Maannoo 41 lakkoofsa 41. Namni raajii tokko raajii ta'uu isaatiif simee gatii raajii tokkoo hin argata. Namni nama qajeelaa tokko qajeelaa ta'uu isaatiif simee gatii nama qajeelaan argata. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eshi hara nuti amma jal'oota simannu qajeelota hin simanna. Qajeelota jechuun warra kan Waaqayyoo ta'ani, warra Waaqayyoon duukaa bu'an. Qajeelonni wal simachaa jiru. Walii isaanii simachaa jiru qajeelonni. Nama qajeelaa tokko hin simanna. Jal'aan akkuma godhee of simachiisa. Namni jal'aan akkuma godhee odumaa naqee haasa'e wantuma haasa'e yaada mataa isaa keessaa maddisiise akka isa simannu taasisa. Qajeelaan simatamaa jira bara kana. Baratti qajeelonni simatamuu didaan keessa jirra. Baratti jal'oonni simatamanii qajeelonni simannaa dhaban keessa jirra. Ishin hoo maalaa goonuree qulqulloonni? Nus akkasuma haa taanuree akkuma warra biyya lafaa kana qajeelota simachuu hin qabnu. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qajeelota simachuu hin qabnu, qajeelota simachuu qabnu. Eebbi keenya bakka inni itti liqinfame, gatiin keenya bakka inni itti liqinfame baasuu qabna. Gatii argachuudhaaf mal akka hin arganne taaneerra. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Booddarras nan kadhadha. Arfaffaa bartuu gooftaa nama ta'e. Kana jechuun hunduma walitti qabata. Bartuu gooftaa raajii of keessaa qabaa. Bartuu gooftaa kan jedhamu raajii of keessaa qaba. Amantoota of keessaa qaba. Tajaajiltoota gosa tajaajilaa hundumaa raajii qabate ergamaa, wangeelaawii, paastarii, faarfataa kamuyyuu qabate jechuudha of keessaa qaba. Lakkoofsa 42 irratti kan jiru jechuudha. Dhuguma isinitti himaa. Eenyullee isaan xixinnayyoo kana keessaa isa tokkoof waan inni bartuu koo ta'eef bishaan qabbanaa'aa willee tokko illee yoo kenneef gatii isaa hin dhabuu jedhe. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Kutaa kana keessatti kan nuti ilaallu maalidhaa?
namni bishaanuma qabbanaa ishee bartuu koodhaaf kenne yookaan bartuu koo kan simatee bartuu koo kan maal godhe kan simate jedhee kaa'e kutaa kana keessatti Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u bartuu koo kan simate gatii isaa hin dhabu gatii isaa waan hojjete sanaaf gatii isaa hin dhabu waan godhe sanaaf gatii isaa hin dhabu jedhe Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u har'a garuu bartoonni wal simataa jiru bartuun bartuu simachaa jira namni biraa oo simataa jira simatamaa jiru bartoota kan jedhamu hunduma walitti qabatama kun ammoo hunduma keenya walitti qabata walii keenya jenneerraa tajaajiltoota jenneerraa nama qajeelaa jenneerraa amma qajeelas fidee raajiis fidee barsiisaas fidee wangeelaayii fidee paastarii fidee ergamaa fidee Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni faarfataa fidee daaqonii fidee jaarsa fidee amanaa fidee hundumaa walitti fidee maal godhe bartoota jedhaman walitti qabamanii jechuudha. Bartoota gooftaa warra ta'an warra gooftaa duukaa bu'anii jechuudha. Namni simatu gatii isaa argata. Wal simannaan hin jiru. Dhabameera waldaa keessaa. Dhabameera jidduu keenyatti. Kun immoo sirrii miti. Kun immoo sirrii miti. Kanaaf wanta eebba keenya qabe irratti dammaquu qabna. Wanta madda eebba keenyaa qabe akkasumas madda gatii keenyaa kan qabe irratti dammaquu qabna. Maaltu qabe? Qabamuusaa agarree irraa miire. Egaa walii keenyan simanne ta'e maddi eebba keenyaa qabameera jenneerra. Simannaan eegan jiraanne wal simachuun eegan jiraanne maddi gatii keenyaa qabameera erga jennee booda erga maddi gatii keenyaa qabame eenyutu qabe? Eenyutu qabe gara yaadatti dhufne? Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Jalqabatti nutu qabe. Eenyumaayyuu hin komatinaa. Jalqaba irratti kan qabe nuyi aanumaaf isin. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Madda galii koo, madda gatii koo, madda eebba koo kan qabe aanumaaf isin. Numatu qabe. Ofumaa qabin. Sababbiin isaa maaliif asiniin jedhe eenyuyyuu eega nuti kan Kiristoos taane eenyumtuu nu qabuu hin danda'u. Eenyumtuu nu qabuu hin danda'u. Eenyumtuu jaalala Kiristoositti adda nu baasuu hin danda'udha macaafni. Jaalala Kiristoos immoo kan agarsiifnu walii keenya jaalanneeti. Kanaaf walii keenya jaalachuu jaalala walii keenya gidduutti eenyumtuu gargar nu baasuu hin danda'u ture. Garuu ofumaa keenya balbala banne. Gaafa nuti balbala bannuuf immoo lammaffaa irratti dhufe kan seenne seexana. Seexanni immoo kana hin jaalata. Waliigalteen keenya gara mootummaa Waaqayyootti nu geessa. Waldhabuun keenya immoo gara mootummaa isaatti geessa waan ta'eef kun isatti tolee dhufee seene inni bakka balbala banaa argate. Jalqaba balbala kan baneef anaa fi isinii. Kanaaf balbala kana cufuutu irra jira. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Balbala kana immoo kan bane numa kan cufuu danda'u ammallee numaadha. Maaloo Waaqayyo nurraa cufi. Maaloo Waaqayyo tokko nu godhi. Maaloo Waaqayyo akka wal simannu nu gargaari. Maaloo Waaqayyo akka wal jaalannu nu gargaari. Jennee kadhanna ishee kadhachuun gaarii. Maal goonere? Kadhachuun gaarii. Yaa Waaqayyo balbala kana naa bani jechuurra duraan dursiti ofii keetii bani. Dursi ofii keetii bani. Isa ofii keetii ofitti cufte atummaan ofirraa bani. Sitoo cufee banii siin jedha Waaqayyo. Nagaa keessitu cufe, jaalala keessitu cufe, eebba keessitu cufe, gatii keessitu cufe. Madda eebba keessitu cufe banii siin jechaa jira Waaqayyo. Har'a kana siin jechaa jira Waaqayyo. Ofii ofitti cuftee banii ofirraa.
Waasti ni dabala kutaa macaafa qulqulluu keessaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 kan sin ajaa'ibu keessa ergaa baay'ee sin dinqisiisu. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32. Boqonnaa 4 hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32. Ila dhaggeeffadhaa. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoo fi yaada tokkoo turan. Yesus har nuti garaa tokkoo fi yaada tokko. Garaan tokko hafuuti. Yaadni keenya tokko miti. Garaa keenya hafuuti. Tan garaa kun waan baay'eedha. Garaa keenya hafuuti yaadni keenya tokko miti. Yaada garaa qabna. Warri amanan jedha. Warri amanan warra garaa tokkoo fi yaada tokko turan. Isaan keessaa tokko illee qabeenya ofii isaatii qaba ture. Kan kooti hin jenne. Qabeenya ofii isaatii qaba ture kan kooti hin jenne. Birrii kiyya, qabeenya kiyya, warqii kiyya, maaloo kiyya fudhatee, maalii kiyya fudhatettee firdi beetii dhaabda obboleessa kee. Obboleessa kee firda beetii dhaabda. Obboleessa kee iddoon taane dhaabda. Maaloo kiyya fudhateette. Kun sirriidha? Sirrii miti. Maalaa goonure? Sirreeffachuu qabna ka. Nu jalaa badeeraa mi? Nu jalaa badeera. Sirreeffachuu qabna. Amantoonni jedha. Warri amanan. Namoonni amanan. Warra garaa tokkoo fi yaada tokkoo ture. Isaan keessaa qabeenya kan qabu hundinuuyyuu kan kooti jedhee bakka itti lakkaa'ee hin qabu. Yeroo kan kooti jedhanii irraa qoodanii hambisanuuyyuu hin du'aa turan. Afurri Waaqayyoo isaan jidduutti mul'ate. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaadhaaf. Anaaniyaasii fi Safiiraan bar hinduute boqonnaa 5 keessatti dhoksanii qabeenya isaanii dhoksan. Walii isaanii dhoksan. Obboloota isaanii dhoksan. Hafuura qulqulluu dhoksan. Waaqayyoon dhoksan. Hinduun abbaa manaa fi manaa guyyaa tokko. Ammallee waan sirraa jiru sunitti kutaa kana keessatti. Qabeenyi isaanii hundinuu kan walii isaanii ture erga jedhee booda ergamoonni humna guddaa agarsiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuus dhugaa ba'aa ayyaana guddaas qabu turanii humna guddaa agarsiisuudhaan har'a tajaajiltoonni keenya kan mudhakoo ta'an tajaajiltoonni keenya dadhaboo kan ta'an humna gooftichaadhaan akka isaan hin jabaan du'aa ka'uu gooftichaa akka isaan hin lallabne kan ta'an wal simannaan waan dhabameef yaada tokkoo fi garaa tokko ta'uun waan dhabameef waliigalteen waan dhabameef kanarraa kan ka'e garaagarummaan waan baay'ateef Afurri Waaqayyoo jidduu keenyaa sokkeera. Har'a Afurri Waaqayyoo nu jidduu jira hoo jenne gaafidha. Anaaf gaafidha isiniif hin beeku. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Jiraachuun Hafuura Waaqayyoo har'a gaafii keessa galeera. Namoonni haalli isaan keessa jiran akkaataan isaan itti jiraachaa jiran dhuguma Hafuura Waaqayyoo of keessaa qaba. Dhuguma Hafuura Waaqayyoodhaan geggeeffamaa jira. Gara yaada jedhutti nama geessa. Kutaa sadaffaa isaa waa'ee geggeessummaa Hafuura Qulqulluudhaan geggeeffamu kutaa sadaffaa isaa yoo Waaqayyo na gargaare guyyaa boruu qabadheen dhufa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa sadaffaa isaa jechuudha. Kutaa lammaffaa isaa dabarseen jira. Hafuuraan geggeeffamu maal of keessaa akka inni qabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Har'a Hafuurri Qulqulluu waldaa keessa jira. Hafuura Waaqayyoon geggeeffamuun jira jennee gaafa laallu question
gaafii keessa galeera. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen ameen. Egaa asirratti amma laalaa kan jirru ergamoonni humna guddaa agarsiisanii lallaban kan inni jedhu tokkummaan amantoota gidduu waan jiruufidha. Tokkummaan amantoota gidduu jiru tajaajiltootaaf humna ta'e. Tokkummaan amantoota gidduu gaafa hin jiraanne amantoota tokko gochuu irratti hojii isaanii yeroo isaanii dabarsu yookaan baay'ee du'aa ka'uu gooftaa lallabu. Du'aa ka'uu gooftaa lallaban tajaajiltoonni callisaniituma taa'u jedhan. Akkamitti bahee lallaba? Amantoonni warri waldaa keessa jiru wal nyaachaa jira maal gochaa kan biraa alaatti fiddeetti dabalta. Warri waldaa keessa jiru iyyuu walitti bu'aa jira. Kaalaa akkamitti fiddeetti dabalta? Kun kufaatii guddaadha. Kana kan godhe tokkoffaa nuyi. Ofii keenyaa balbala banaan cufu. Balbala banamaadhaan immoo jireen dhufee galeera seexan. Balbala erga nuti banneefi dhufee seene inni ofii isaatiin uumaa farkaan qabu suniin jedheera barumsa geggeessummaa hafuuraa keessatti. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ofii isaatii homaa of harkaa hin qabu. Garuu dursa numarraa argachuu barbaada. Informationii nurraa fudhata. Hewaan hin barkan kuffise yaada mataasaa ajandaa mataasaa qabateetii miti. Informationii ishiirraa guurrateeti. Odeeffannoo dura ishiirraa fudhate. Yaada dura ishiirraa qoodate. Sana booda kan ishii kuffise. Yaada mataasaa hin qabu. Ergaa mataasaa hin qabu. Har'a ofii keenyaa balbala bannee ol galchinee baay'idhaan hin ba'u seexanni. Sanatti himaa dhagaa. Duraan dursaatii balbala seexanaaf bantan cufaa. La seexan iddil faanta attistuuti ilaal masaaf guddus. Diina keessaniif carraan kenninaaf jedhe. Carraa nutu kenneef. Akka inni mana keenya seenee amma somnutu carraa kenneef. Malee aboo maalii qaba seexanni narraa? Buleessa koppoletti gati fayyite aboo maalii sirraa qaba seexanni? Har'a amanaa keessaa seexanni iyyuu irraa wanti ana rifachiisu hin jiru. Amanaa dhoggaamni akka diddama. Amma seexanni bakka bii keessaa yare. Akka bisi keessaa yi. Amanaa waggaa 20 dhiisiti. Amanaa guyyaa lamaa keessa iyyuu seexanni iyyuu hin qabu. Erga amane. Iyyuu hin qabu. Bakka. Iyyuu hin qabu. Ati isin iyyita warri kun isin iyya garaagarummaan maali? Maali garaagarummaan? Kana maaltu fide? Balbala nutu banne. Dhufee gale. Nutu balbala jalaa bane. Achi seene. Kanaaf balbala keessan cufadha. Isa madda gatii keessanii qabe. Isa madda eebba keessanii qabe. Seexana osoo hin taane isinuma. Inni madda galii keessanii qabe. Inni madda eebba keessanii qabe. Inni madda gatii keessanii qabe. Seexana osoo hin taane isinuma. Amantoonni isinuma. Tajaajiltoonni isinuma. Geggeessitoonni isinuma. Qulqulloonni isinuma. Ofii keessanii ofitti bantanii cufaa. Cufa. Balbala bantan cufa. Deebisaatii cufadha. Balbala keessan bantanii raftan. Erga balbala banaa argate hattuun seenee maaf hin hanneere. Balbala situ bane kanaaf hattuun seenee hate. Balbala jabeessaa cufaa. Balbala keessan jabeessaa cufaa. Tokkummaa keessan jabeessaa qabaa. Walii keessan jaaladha. Ekeleen naman jaalattu hin jedhee ati ishee jaaladhu agarsiisi. Ekeleen naman jaalattu hin jedhee ati jaaladhuuti agarsiisi. Wal jaaladha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wal jaaladha.
jaalalli si wal jaalattan jaalala obbolummaa haa ta'u. Jaalala abbaa manaa fi haadha manaa hin ta'in. Jaalala dhiiraaf dubartii hin ta'in. Jaalala biyyaa hin ta'in. Jaalala obbolummaa. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalala obbolummaa. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalalli isin wal jaalattan. Abbaan manaa fi haati manaayyuu jaalalli isaan wal jaalatan. Jaalala abbaa manaa fi haadha manaa ta'uu qabu. Jaalala obbolummaa ta'uu qaba. Kiristoos tokko erga ta'anii, Kiristoositti erga wal jaalatanii, Kiristoositti erga walitti dhufanii, jaalalli isaanii jaalala obbolummaa ta'uu qaba. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalala haala irratti hundaa'e hin ta'in jaalalli keenya. Haala irratti kan hundaa'e. Waan si jaalateef hin jaalatin. Waan si jibbiteef hin jibbin. Haala irratti kan hundaa'e jaalala akkasii wal hin jaalatinaa. Tokkummaan keenya badee haa deebi'u. Wal simannaan keenya inni badee haa deebi'u. Tajaajiltoota simachuu dhiifneerra. Walii keenya simachuu dhiifneerra. Nama qajeelaa simachuu dhiifneerra. Bartoota ta'u gooftaa simachuu dhiifneerra. Haa deebinu. Yaada garaa keenya haa geeddaranu. Gara Waaqayyootti haa deebinu. Yoo san Waaqayyo araara nuuf godha. Yoo san Waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiisa. Yoo san Waaqayyo biyya keenya fayyisa. Yoo san Waaqayyo iddootti nu deebisa. Haleluuyaa. Hin kadhanna. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin kadhanna Waaqayyoon. Haleluuyaa. Hin kadhanna. Hin kadhanna Waaqayyoon. Hin kadhanna. Wal simannaan keenya akka nuuf deebi'uuf. Walii galteen keenya akka deebi'uuf. Jaalalli walii keenya jidduu jiru akka deebi'uuf. Tokkummaan walii keenya jidduu jiru akka deebi'uuf. Warra yaada tokkoof garaa tokko akka taanuuf. Waaqayyo akka nu gargaaruuf. Har'a gargaarsa Waaqayyoo kadhanna borumooyyuu irratti hojjanna. Laala. Kana gochuun qabna garuu. Irratti kadhachuu bichaan gahaa miti. Kadhachuun sirriidha. Irratti kadhachuu bichaan gahaa miti. Jaalala deebisuudhaaf hojjechuu qabna. Nagaa keenya deebisuudhaaf hojjechuu qabna. Wal simannaa keenya deebisuudhaaf hojjechuu qabna. Irratti hojjechuu qabna. Hojii nama gaafata wantichi. Hojiidha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Jaalalli hojiidha. Bakka. Wal simachuun hojiidha. Hojiidhaan agarsiisuu qabna. Wanta hojiidhaan agarsiifamuudha malee wanta afaan duwwaadhaan ta'u miti. Arraba duwwaadhaan hin ta'in jira sagalee Waaqayyo. Jecha duwwaadhaan hin ta'in. Hojiidhaan haa mul'atu. Waaqayyo nu gargaari. Hojiitti akka hiinnuuf dubbii kana nu gargaari. Dubbicha hojiitti akka hiinnuuf nu gargaari. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Balbala nuti banneen diinni seene. Nus kaanee balbala hin cufnaa. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin isa nutti ol gale. Isa nuti ofii keenyaa jalaa bannee ol galchine. Ati nurraa baasuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Ati nurraa baasuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Abbaa nutu jalaa bane. Jalaa banuu keenya beekneerra. Balbala kan bane nuyidha. Har'a garuu yaa Waaqayyo gooftaa. Sagaleen kee nu dhufeera. Dubbiin kee nu dhufeera. Balbala keessan cufadhaa nuun jetteerta. Balbala keenya hin cufanna. Isa nutti ol gale yaa Waaqayyo iddoodhaati baasi. Isa gara waldaadhaa seene. Isa gara namootaa seene. Yaa Waaqayyo ati baasi. Yaa Waaqayyo ati baasi. Karaa kanaan hafuurri carraa argatee gale. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ba'u. Maqaa Yesuusiin haa ba'u waldaa keessa. Haa ba'u waldaa keessa. Haa ba'u waldaa keessa. Haa ba'u waldaa keessa. Haa ba'u namoota keessa. Haa ba'u maqaa Yesuusiin. Waraanamee haa ba'u. Waraanamee haa ba'u. Waraanamee haa ba'u. Waraanamee haa ba'u. Dhaloonni irratti haa dammaqani. Gooftaa dhaloonni irratti haa dammaqani. Dhaloonni irratti haa dammaqani. Dhaloonni irratti haa dammaqani. Dhaloonni irratti haa dammaqani.
dhaloota irratti dammaqsi Waaqayyo, dhaloota irratti dammaqsi Waaqayyo. Irratti adammaqani maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin irratti adammaqani kaanii haa hojjetani, kaanii haa deeffatani. Madda eebba isaanii isa fudhatame, madda gatii isaanii isa fudhatame maqaa Yesuus Kiristoositiin kaanii deebisuun haa ta'uuf, kaanii deebisuun haa ta'uuf. Namni irratti sagalee Waaqayyoodha akkas jedha 2:20 irratti. Namni 2:20 irratti nuti garboonni isaa kaanee hojjechuu hin jalqabna. Waaqayyo Waaqni itti sabantii Waaqaa wal nuuf qixxeessaa'edha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Boleessa koo obboleettii ko ati ka'iitii hojjedhu, ati ka'iitii hojjedhu, tokkummaa deebisuuf hojjedhu, jaalala deebisuuf hojjedhu, wal simannaa deebisuuf hojjedhu, tokkummaaf jaalala deebisuuf hojjedhu. Gaafsan Waaqayyo wal nuu qixxeessa. Gaafsan Waaqayyo wal nuu qixxeessa. Nuti garboonni isaa kaanee yoo hojjenne Waaqayyo immoo wal nuu qixxeessa. Waaqayyo walitti nuu fida. Isa diigame deebisee ijaara, isa bade deebisee ijaara, isa buqqa'e deebisee dhaaba. Maqaa Yesuus Kiristoosin tokkummaan bade haa deebi'u, tokkummaan bade haa deebi'u, tokkummaan bade haa deebi'u, wal simannaan bade haa deebi'u, jaalalli bade haa deebi'u, nagaan bade haa deebi'u waldaadhaaf maqaa Yesuusin. Waaqayyo haa deebi'u waldaadhaaf. Tokkummaan waldaa keessa jiru suni, nagaan waldaa keessa jiru suni, eebbi waldaa keessa jiru suni, gatiin waldaa keessa jiru suni maqaa Yesuusin haa deebi'u, maqaa Yesuusin haa deebi'u, maqaa Yesuusin haa deebi'u, maqaa Yesuusin haa deebi'u, maqaa Yesuusin haa deebi'u. Jawwichi kallattii kanaan karaa argate, bofichi kallattii kanaan karaa argate, xonqolaan kallattii kanaan karaa argate maqaa Yesuusin haa rukutamu, 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 maqaa Yesuusin haa rukutamu. Bara keenya irraa haa rukutamu, deemsa keenya irraa haa rukutamu, tajaajila keenya irraa haa rukutamu, biyya keenya irraa haa rukutamu, waldaa kiristaana irraa haa rukutamu, amantoota irraa haa rukutamu, tajaajiltoota irraa haa rukutamu. Maqaa Yesuusin rukuteera, maqaa Yesuusin rukuteera, maqaa Yesuusin rukuteera, maqaa Yesuusin rukuteera. Bara keenya irraa rukuteera, deemsa keenya irraa rukuteera, tajaajila keenya irraa rukuteera, karoora keenya irraa rukuteera. Maqaa Yesuusin haa rukutamu, maqaa Yesuusin haa rukutamu, maqaa Yesuusin haa rukutamu. Hojiin isaa diigamu maqaa Yesuusin. Baay'ee maqaa Yesuus Kiristoosin namoota keessa, baay'ee waldaa keessa, baay'ee tajaajiltoota keessa, baay'ee biyya keessa maqaa Yesuus Kiristoositiin. Nagaa kan dhoowwitu, wal simannaa kan dhoowwitu, jaalala kan dhoowwitu, tokkummaa kan dhoowwitu. Balbala nuti banneen kan galte maqaa Yesuusin cufneerra, balbala keenya cufneerra, balbala keenya cufneerra maqaa Yesuusin baay'ee. Lagatos Rabagalaba janama diabos. Yabba nu gargaari, Yesuus nu gargaari, Gooftaa nu gargaari, mootii bara baraa nu gargaari, Waaqayyo nu gargaari. Hintayin yaanni diinaa, hintayin ergaan diinaa, hintayin waldaa irratti, hintayin amantoota sagalee kana dhagaan hundumaa irratti, hintayin amantoota guutummaa addunyaa irra jiran irratti, hintayin maqaa Yesuusin ergaan diinaa, hintayin labsiin diinaa, hintayin karoorri diinaa, hintayin maqaa Yesuusin rukuteera dhiiga olichaatiin, rukuteera maqaa Yesuusin, rukuteera maqaa Yesuusin. Nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosin. Kallattii kanaan immoo yaa Waaqayyo ammas nan kadhadha maqaa Yesuus Kiristoositiin. Namoonni rakkina adda addaa keessa jiran, namoonni dhiphina adda addaa keessa jiran, namoonni yaaddoo adda addaa keessa jiran maqaa Yesuusin haa hiikamanii, maqaa Yesuusin haa hiikamanii, maqaa Yesuusin birmaduu haa ba'anii, maqaa Yesuusin hidhaan isaanii haa hiikkatu, maqaa Yesuusin gaafin isaanii haa deebi'u, abaarsi haa cabu, dukkanni haa ifu maqaa Yesuusin. Nagaa argadhaa, nagaa ta'a. Fayyaa dhukkuba keessanitti, hiikamaa hidhaa keessanitti, gaafii keessanitti deebii argadhaa maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifamaa. Buleessa keessan gammachuu urgeedhaa.
lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 1049 yoottan argachuu dandeessu. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Hundumti keessan eebbifamaa. Eebbaaf ta'a. Sheer walii godhaa, walii daddabarsaa, sagalicha Waaqayyo wal laqqabsiisaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Ayyaanni Waaqayyo isin faana haa ta'u. Sheer walii godhaa. YouTube kanarratti namoonni dhaggeeffachaa jirtan sheer godhaa namootaaf. Akkasuma YouTubein keessan irratti illee sheer godhaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Karaa Feesbuukii, karaa kallattii hundumaan namaaf sheer godhaa, nama dhaqqabsiisaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Isa nu jalaa bade deeffachuudhaaf jalqaba nuti balbala keenya banee balbala keenya cufachuu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Balbala nuti bannee ol galchineen seexanni immoo nu miidheera. Kanaaf sammuuyyuu ofirraa baasuu kan dandeenyu yoo balbala keenya cufachuu dandeenyedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokkummaa keenya deebisuudhaaf jabaannee hojjechuu qabna. Jaalala badee deebisuudhaaf jabaannee hojjechuu qabna. Waaqayyo nu gargaara. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti hin danda'amne hin jiru. Isaaf hundumtuu hin danda'ama waan ta'eef Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa, eebbifamaa, eebbifamaa. Sheer, sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, waliif daddabarsaa, wal laqqabsiisaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Shaaloom, shaaloom, shaaloom. Ayyaana Waaqaa keessa naa tura. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa, eebbaaf ta'a. Sagaleen Waaqayyo jiraatadha. Humna hojjetuuf keessaa qaba. Ameen.